warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kun Riittaa Shoodha. Ispoonsarri sagantaa kanaa Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Har'a keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Barri 2016 akka godina Shawaa Bahaatitti akkamitti simatamuuf deema? Bara 2014-15 akka godina kanaatitti milkiiwwan argaman maal fakkaatu kan jedhu bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo affeeree jira. Rooga maraan milkii argachuudhaan akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatitti fakkeenyummaadhaan yeroo kaan keessumattuu oomisha qamadii kanaa fi kuduraaf muduraadhaan oomishni godina keessatti oomishamee haga biyya alaatti ekspoort ta'uudhaan maqaan isaanii gaafa ka'u sooshaal miidiyaadhaan hordofaa turtan miidiyaalee garaagaraa irrattis akkasuma. Har'a Riittaa Shoo keessatti argamanii jiru. Baga nagaan naa dhuftan. Baga nagaan na eeggan. Egaatii umuriin keenya illee xiqqoo walitti siqaa. Anaa kanatti hundulloomu baraan jabbii amalee isin hin jedhuga. Sagantaan keenya yeroo daadhiin illee hin jira farsoonis amma danda'amaa ta'etti akkuma istiidiyoo Riittaa Shoo waan xiqqoo ishii qopheessinee jirra. Akka aadaadhuma keenyatti mee bara 2016 mijuu kana eebbaan daabboon illee hin jiru waan ta'eef isa murraa jalqabnu. Amuruun? Gamuriin. Kophaadhuma muraa'e? Kophaadhuma. Qamadiin qofii qonna waan ta'eef rakkoon tokko illee hin jiru. Barri kun bara gaarii bara itti milkooftan isinis kaan istiidiyoo kana caalaa bal'iftanii walitti deebinu. Rabbi sinaa godhu jenne. Leen. Egaatii jalqaba irrattis kaasuudhaaf yaalee jira. Godina Shawaa Bahaa kana godinaalee hedduudhaaf wantoota fakkeenya ta'uu danda'an hojjechuudhaan yeroo baay'ee gaafa kaatu nan nagaa. Bulchitoota godinaalee Oromiyaa milkaa'an keessaa keessumattuu bara 2014-15 keessaa akka fakkeenyaatti kaata. Keessumattuu oomisha qamadii bonaaf ganna kan wajjin wal qabatee kuduraalee fi muduraalee akka fakkeenyaatti haga gabaa Awurooppaatti dhiyaatuudhaan maqaan kee gaafa ka'u dhaga'een jira. Kanaanis muuxannoon kun tarii bara 2016 godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti darbes akka biyyaatti akka babal'atu wantoota tokko waan keessa dabartan akka muuxannoota akkanaaf qooddu si affeeree jira. Ammallee dargaggeessaa garuu dargaggummaa kee goobee irratti sagalee ajaa'ibaa baasaa akka turte maallaqa qabaa akka turte sirba goobee yoo yeroo qabaanne naaf jettaa yoo yeroo qabaachuu baanne mootu sin dhiise jechuudha. Mee jalqaba ka'umsa keenyaaf akka ta'u eebba gabaabduu ishee yookaan immoo waanuma uummata kanaaf yaaddu ibsadhuuti jalqabna. Ayyee barri 2016 bara milkiidha. Bara nagaan haa ta'u. Bara kana oomishni itti hammannee itti gara badhaadhinaa ceenu haa ta'u. Kan baratus kan ittiin milkaa'u, kan hojjetus kan ittiin bu'aa argatu. Hunduu kan ittiin milkaa'uutii fi biyya kanaaf bara nagaa keessaa bara wanti hunduu akkuma addunyaatti rakkoo keessa galee kana keessatti kan rabbii rakkoo kana keessa nu hulluusisu haa ta'u jedha. Kanaaf hojjennetu milkeessina. Waaqayyo nutti nu haa guutu. Egaatii kallattumaan akka ka'umsaatti akka nuuf ta'u iddoo dhaloota keetii eessa akka dhalatte garuma liidarshiippii kana gara hooggansaatti osoo hin dhufin dura eessa akka hojjette muuxannoo eessa gonfatte gara bulchaa godinaatti akka guddatte waan keessa dabarte illee isaan haa jalqabnu. Ani maqaan koo Abbaabbuu Waaqoo jedhama. Waaqoo Turaa jedhama.
kaanii sadarkaan hojiitiif barumsa gootis ammatti bulchaa godina Shawaa Bahaati. Isaan dura hoogganaa qonnaa godina Arsii ture waggaa hedduuf. Isaan dura sa'aan irratti illee sadarkaa itti aanaa bulchaatis sadarkaa hoogganaa qonnaatis ogeessaanis tajaajilaan ture. Barumsi kiyyaas amma digirii lamaffaan urgaa. Ayyee kanaaf aga digirii lamaffaa qonnumaan baradhe. Hojiin koo ogummaadhaan tajaajilaan ture. Waggaa sadiin darbee kana immoo bulchaa ta'eetiin kan Shawaa Bahaa irratti hojjechaa jiru. Kanaaf barumsi kootis baagiraawundi keessatti bal'aan isaanii qonnadha. Hojii qonnaa kana baay'een jaalladha. Durumarraayyuu garummaa fiildii kanaa gaafa seenu fedha koo ture. Maaliif wanta hojjetu tokko keessaa wanni imireetilii hoggasuma bu'aa argitu jiraate kan qonnaa kana. Fakkeenyaaf nama beela'e tokko ji'a sadiitti nyaachisuu dandeessu. Rakkoo isaa ji'a sadiitti furuun kan dandeettu qonnaan. Waan bishaan lafa jira, laftiin jira, sanyiin jira kana sadii walitti fiddee bu'aa fiduu dandeetta. Kanarraa kan ka'e baay'ee natti tola. Kanaaf baagiraawundi kana fakkaata. Godinni Shawaa Bahaa bara 2014 keessumattuu 15 milkii yeroo gamaraa argachuudhaan sooshaal miidiyaa garaagaraa irrattis ta'e miidiyaalee garaagaraa irratti ilaalaa baane akka biyyaatti ta'e akka godinaalee Oromiyaatti bulchitoota milkaa'ina waliigalaa argatan keessaa adda durummaadhaan namoonni hedduu fakkeenyaan gaafa si kaasan namni miidiyaa hordofuun hin beeku waan ta'eef kana keessatti ammoo milkaa'ina amma argamee akka fakkeenyaatti bahe keessatti bulchaa godinaa akka taatetti gahee leencichaa ni fudhatta. Kabaja guddaa sii qaba. Qonni bu'uura jedhee yaada akka nama tokkootitti keessumattuu biyyoota amma guddachaa jiran biyyoota Afrikaatiif wanti qonnarra caalu ammatti waan qabnu salphaadhumatti waan itti milkaa'uu dandeenyu seedhee yaada. Dhimmoonni albuudaa kan kana fakkaatan xiqqoo ishii qaroominas ni barbaadu waan ta'eef haala qabatamaa amma qabnu kanaan garuu qonnatu bu'uura keenya kan rakkoo keessaa nu baasu jedhee yaada. Ani waan ani dhageemaa inni lafti duwwaa gonkumaa taa'uu akka hin qabnee fi lafa duwwaa gaafa laaltu xiqqoo hin aarteedhaan amma gidduudhuma Adaamaa kana keessatti yeroo takka takka gaafa babbaatu lafti duwwaan jijjira abbootii qabeenyaa fudhatanii kan hin misoomsine. Dafaati lafa kana waa godha abbaa buna arginaan qamadii itti facaasan. Qamadii irratti akka biyyaatitti iddoowwan milkiin guddaa itti argame keessaa godina kana kaasuu hin danda'amu. Isumarraa osoo jalqabne maaliif amma daabboo keenya irra fuuldura qamadii keenyaan hojjetan? Maalni beekitiisa? Ka tokko akkuma silaatuu kaas ta'e biyyi kun biyya boba'aa qabdu yookaan immoo teekinooloojii qabattee jiraattu miti. Uummanni biyya kanaa harki 80 wayii qonnarratti hundaa'ee galiin biyya kanaallee qonnarraa kan ka'udha. Uummata kana hunda qonneetii qallabna. Qonneeti immoo galii biyya sharafa biyya alaallee galchuu dandeenya. Kanaaf utubaa guddaan qonnadha. Mootummaanis akkasitti irratti xiyyeeffata. Kana dura qonna yoo jedhamu sirnoota darban keessaa maqaa faarsuu caalaa gochaawwan raawwatame jiru. Ogummaa qonnaa keessan turanii qonni xiyyeeffannaa barbaada jedhama. Garuu qabatamaan kan ergamu gara biraati. Qotee bulaadhaa fi sanyiin hin dhiyaatu, tiraakteriin hin dhiyaatu, kombaayinaan hin dhiyaatu. Warra biraati warra hoteela ijaaru immoo VAT fi wanni hoteelaa taaks firii dhiyaataaf. Waan ajaa'ibaati. Amma erga qotee bulaan immoo xiyyeeffannaa argatu amma jedhamee dhufee booddee immoo tokkoffaa fedhii mukeetti gale. Anis qonna waan barbaaduufi. Kanaafini lafti lafa ba'u kuni osoo itti oomishne fakkeenyaaf akkuma kaastee Shawaan Bahaa humna guddaa qaba. Keessaahuu bonarratti kan akka Shawaa Bahaa hojjetu humna qabu hin jiru. Waan hagammaa hojjenne kun amma nama baay'eetti baay'ee ajaa'iba ta'ee baay'ee waan duraan rakkoo keessa turree fi hagas hojjennee mul'ate malee waa guddatu hafee ganaa wanni nu hojjetamni bal'aa jira. Maaliif godina kana keessatti bishaan gahaa jira. Lagni Awaash aanaa jaha ol keessa yaa'an godina kanatti. Godina Shawaa Bahaa gaafa jedhamu Adaamaan teenyatu hin ho'itiimi. Bishaan osoo qabaattee namni godina Shawaa Bahaa jedhee Adaamaa kana oola anillee akkasuma. Garuu bishaan akka ajaa'ibaa akka qabnu waan ati hojjettu weebsaayitii kominikeeshinii keessa irraa gaafa ilaalu
abbaabbuun bishaanuma kana isaa fideeti buna irratti keessumattuu ja'a. Ergasii gaafa qoqqoradhu dhiyoodhuma keenyallee bishaan gahaatu jira. Carraan hanga ammaatti akkamitti mul'anne. Baay'ee milkii amma argame kana keessatti ani akka boosiitti miti kanas ilaalu akka liidarshiippitti. Liidarshiippii jechuun uummata wajjin mari'attee waan appilaayi gootudha. Boosii gaafa taatu akkuma tanaan dura siyaasa keessatti illee dubbatamu waanuma jiru namatti gatudha. Liidarii gaafa taatu garuu wajjumaan hojjechaa kallattii agarsiisa. Iccitiin isaa amma naa galaa jira. Maal ogummaa dhumti keetti kan itti baratte illee suma the right person in the right place waan ta'eef na fakkaata. Garuu ammatti natti mul'ate agaarraatitti adaamaa eessumaaf innee qamadii kana eessumaaf innee misooma qonnaa kana irratti akkas baay'ee qamadii qofa miti kuduraa muduraas numan arga waan ta'eef kanaafuu gahee leencichaa ni fudhatta waan ta'eef guddaa galatoomis hin jaa kabaja sii kenna riittaashoon inni guddaan namoota waan gaggaarii hojjetan fuulduratti fidanii galatoomaa jechuudha fakkeenyummaa muuxannoo namaa uummata biraatitti dabarsu waan ta'eef itti fufi. Ayyee kanaaf amma akkuma sila kaastee amma gammoojjii kana keessa namni bishaan dhugaatii iyyuu dhabee kan qamadiidhaan misoomeessaa dhufaa jedhu. Bishaan kanaaf badaa'ee gidduu gidduutti jedhanii. Aanaa sadii ol immoo seeftineetiidhaan qallabu. Waggaa sadiin darbee qamadiitu biyya alaatii dhufe safarmaaf. Maali gaafa jennu hongeedha. Ganna waan roobeedha. Bona garuu awaashirra ciiseetti darba. Bishaan lafa jalaa gaafa qonnu inni fagoo kan jedhamu godina kanatti meetira 35 irratti argama. Inni fagoo jedhamu. Inni dhiyoo jedhamu meetira 5 irratti argama. Kanarra teenyee beela'uu hin qabnu kan jedhu tokko fedhii inni gubbaa jiru keessaayyuu kabajamaan pirezidaantii keenya irra jiru baay'ee ulfaataadha. Waan hagammaan hojjennee akkasitti gammanne kana isaanii akka qabxii tokkotti ilaalu. Hojjechuu keessan jalqabdaniiru. Garuu fedha uummata keenyaatii fi karoora keenya waliin dinnee kan jedhudha kan dhufu waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya rakkoo kana keessaa bahuudhaaf hojjenna. Bal'inaan jechaadha. Lammaffaa intarastiin mootummaa naannoo Oromiyaa qabu waan hojjenne kana ol harka hedduudha. Saffisaan rakkoo kana keessa bahuu barbaadda. Kanaaf jecha godinni kun humna bishaanii guddaa qaba. Akka namni bakkee taa'ee ilaalee rakkoon bishaan dhugaatii iyyuu jira, rakkoon jallisii jira, gammoojjii keessa kan jedhamu kun gammoojjiin keenya guutuun bishaanidha. Kanaaf akkuma sila ga'e lafti kanaan dura hin qotamne godina kana jiru guddaadha. Lafa kana kaan abbaa qabeenyaatu qotateeti shunkurtiidhaaf timaatimii facaasaa. Kaan immoo lafa ba'a. Maaliif lafa baaftan gaafa jettuun qotee bulaan tokko motora paampii ittiin bishaan kana harkisuu hin qabu sinidha. Lammaffaa immoo osoo iyyuu bishaan illee maasaa koo ga'ee waan ittiin facaasuu humna hin qabu sinidha. Kanaaf akka godinaatti kana furree dura. Warra motora paampii hin qabne kanaaf hin kennine natsaadha kenninee fi kan sanyii dhabee sanyii kan xaa'oo dhabee xaa'oo kennee fi yeroo guddaa isaa immoo hubannoo jijjiirre hojjennee akka keessaa bahuu dandeenyu jechaadha. Kanaaf bakki hundi fakkeenyaaf bakkuma asirratti kaastee investimeentiidhaaf fudhatamee lafti lafa ba'uu jiraate ganna tokko fudhu qamadii facaasa. Abbaan barbaada facaasa. Yoo facaasna arginaan abbaan lafichaa gaafa dhufe qamadichi irraa ka'ee itti fayyadamuu danda'a. Hambisuu hin dandeenyu. Maaliif fakkeenyaaf hektaarri 100 osoo lafa ba'ee osoo qotamee jiddu galisaa hektaara irraa kuntaala 40 osoo arganne 100 irraa kuntaala 4,000 arganna. Osoo facaasuu baanne 4,000 arganna. Amma namicha achirraa faayidaa argatu waan tokko ta'eef yoo xiqqaate lafti lafa buluu dhabuun sun biyya keessatti nama nyaachisuu hin dandeenya. Ani barri haaraa gaafa dhufu namni waan gaggaarii hawwuun dirqama hidhee yaada. Bara 2016 si wajjin simachuu jala bultii irraa qabee simachuu kanan barbaade bara qofaa kanuuf ta'u. Bara qofaa kanuu ta'u immoo maal gochuu qabna ka jedhu waan hojjettee nutti agarsiisteef muuxannoo kana godinaalee Oromiyaa hundatti akka biyyaatitti akka babal'atu. Qofaaf gabbina fuuldurri keenya akka ta'u namni si caalaa wajjin dabarsuu danda'u hin jiru waan ta'eef. Kan biraay milkaa'inni kee pirinsipil yookaan tooftaadhuma siistemuma bulchiinsaa akkamii fayyadamteet milkoofte? Inni guddaan inni jalqabaa waan hojjette sanii fedhaa fi amantaa guddaa qaba jechuudha.
Ani waanan hojjedhu kana hunda bakka gaariis ramadamee bakka barbaades ramadamee inni jalqabaa hojii sana irratti fedhaan hojjechuu jaalala hojjechuudha. Hojii kana yoo fedhaaf jaalala hojjette tokkoffaa yeroo qabdu hunda irra dabarsita. Maaliif intarestii guddaa hojjedhette amanii. Lammaffaa humna kee guutuu achitti dabarsa. Hojii san milkeessuuf jedhee wanti ani hin dubbisne hin jiru. Namni ani hin gaafanne hin jiru. Intarneetiin ani hin ilaalle hin jiru. Thank you very much. Intarestiidhaan hojjedha waan ta'eef. Lammaffaa yeroo kiyya qabu hunda waan achirratti dabarsuu fi baay'ee isaa immoo piraaktikaliin dabarsan. Fakkeenyaaf torbee keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 yoo biiroo siin malee irra guddaa isaa baadiyyaa deema. Tokkoffaa qotee bulaa biratti wanti inni hiikamne bal'aa jira. Wanti inni hiikamiin kana biiroo taa'ee hin dhaga'u. Qotee bulaa bira gaafa hin deemee nan dhaga'a. Thank you. Amma hojiin qonnaa kun bal'inaan milkaa'ee maali jedhamu kun fedhii mootummaatiin fedhii qotee bulaa gaafa ilaaltu ganaa beezii isaa irra jira. Parsantii tokko hin deemne. Qotee bulaan fedha guddaa keessa jira. Rakkoon hiikamiin hedduu jira. Akkaataa itti hojjennu iyyuu sa'aatiin nu gorsuufatu jira. Tokko fedhaa fi fedha uummataa deebisuudhaa fi intarestii mootummaa kanas milkeessuu jennee walitti hidhamiinsa uummata wajjin jiru guddaadha. Hojii piraaktikaalii yookaan hojii fiildii irratti xiyyeeffannee itti deemna. Lammaffaan immoo waan nu kenname kana hoggansa waliin hojjennu wajjin akka intarestiin itti dhaga'amuu fi qindoomina waliin qaban. Hoggansi baay'ee hojii hojjennu jas akka hiriyyaatti wal ilaalla. Akka boosoo yookaan immoo ajaja sii dabarsuudhaan warri jalaa immoo ajaja fudhatee kan biraa akka dabarsuu osoo hin taane akka hiriyyoomaatti walitti dhufnee hojii hojjetamu kanadha. Tooftaa kanaan hojjennaa maaltu rakkoo ta'a maaltu miikaa maaltu salphataa kan jennu kan dhiheenyaan walitti dhufna. Kanaaf hoggansi aanarra jiru bulchaa godinaa bira dhufna jedhanii aanarraan dhufan. Anaatu dhagaa isaan bira yeroo baay'ee. Dhaqee achitti nan gaafadhaa. Isaan wajjin nama mari'adhaa achiin gara qotee bulaa gadiin bu'aa. Qotee bulaa birattis hin mari'annaa. Hojii hojjetu kenninee dhufna. Torbaan booda hojii sun maal irra gahee hin laalla. Gamaggama qaba. Gamaggama qaba. Sadaffaa immoo raankiin isaa sadarkaan isaa bahaa deema hoggansa keessatti. Hojii hojjetame kana keessatti abaluu hagam deemee hagam fudhatee kan hanqate immoo dhannee hin gorsinaan deeggarra. Kan dhide immoo kan dadhabe immoo boqochiisaatuma walumaa gargaaraa deemna jechuudha. Baay'ee bareeda. Namoonni tokko tokko liidarshiipii kun immoo hoggansi saayinsii qofaan deeggarame gahaa miti. Keessumattuu biyyoota guddachaa jiran kan akka keenyaa kana keessatti mala aadaallee fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e ni dubbatu. Kanarratti isa kamtu bareeda itti addaa ati kamiin milkoofte? Amma liidar ta'uu qabda. Hojii keessaa hojii akka biyya keenyaa keessatti milkeessuudhaaf hojjettee ofii keetti agarsiisuu qabda. Fakkeenyaaf waan raawwatamu tokko hoggansa saniif fuuldura deemtee ofii keetii raawwattee yoo agarsiifte isa duubatti hafullee kiristaayis gochuu dandeessa. Itti mullee itti agarsiisuu dandeessa. Waan kana hojjedhu jettee bobbaastee ati deebitee teessee hojjetanii naa dhufan jettee gaafa eegdu rakkoo qofa lakkaanii si dhufu. Waan bishaan dhaabamee sin jedhama fakkeenyaaf deemee qamadii hektaara 10,000 facaasee gaafa jetteeni ji'a 2 booda dhufee hektaara 10,000 keessaa 100 facaasee sin jedha. Maal yoo jetteeni motora pampiin jiru jedha. Sababni isaa sirriidha. Motora pampiin jiru. So ji'a 2 booda sitti dhufee miti saniin booda immoo qamadii facaasuu hin dandeessu. Sa'aatiin deema. Garuu qabatamaan deemtee ofii keetti achi geessee rakkicha yoo ilaalte akkuma motora pampiin jira waan ta'eef torbee tokko keessatti rakkoo motora pampiin hiikta. Lafichi facaacha. Kanaaf tokko rakkoo akkasiiti rakkoon liidarshiipii inni biraa akka aadaa keenyaatti isa hunda saayinsiin deemaa hojjette keessaan baatu. Aadumti keenya iyyuu kan saayinsii caalu bal'atu jira. Fakkeenyaaf duudhaa qabnaa aadaa qabnaa akka Oromootti namni safuu beeku amma liidarshiipii keessatti sobuun waan hin dandeenye hin danda'a jechuun meebii itti gamaggamuu dandeessa. Akkuma aadaa keenyaatti immoo tokko waan jiru san dhugaa jirtu walitti himuudha. Lammaffaa uummanni keenya immoo aadaa duudhaa qaba. Nama hojjechuu hin dandeenye
hin gargaara. Fakkeenyaaf wal gargaarsa keessatti wanti tokko amma Oromoo keessatti babal'ataa jiru uummanni Oromoo wal gargaaruu qaba. Oromoon duraanii namni tokko yoo isaa elmate manni itti aanu isaan irraa bu'e inni sun aannan buna gogaan dhugu Arsii keessatti yeroo baay'ee buna gogaa yookaan buna doomaa dhugu jedhama. Yookaan yoo isaa tokko qabaate aannan qicaaf hin qoodaa bichaadha. Yoo isaa lama qabaate tokkoon dabarsaaf. Inni kun egaa leegzariidha. Jiraachuu dhabuuf isin dhibu garuu waanuma akka leegzarii jiraatu sun walii qooda. Kan garuu jiruu isaa dhugu osoo Oromoon tokko gamoo hedduu keessa jiraatu inni kun immoo mana dhabee bokkaatti bu'a. Kun immoo waan nyaatu dhabee bakki itti hafa. Inni kun aadaa fi duudhaa keenya ture. Kun immoo hojii keessatti baay'ee nu gargaara. Fakkeenyaaf waanuma qonna keessatti nu qunnamsiisti himuudhaaf kilaastara gaafa jedhamu hektaara hedduu walitti fiddee tol fakkeessitee qotta. Achi keessa nama qotachuu hin dandeenye jira. Qotiyyoo hin qabu. Facaafachuudhaaf sanyii hin qabu. Xaa'uus hin qabu. Garuu laficha hin qabu. Amma isa kana liidarii qofaa nan hiika hojjettanii qabu. Eessaa fidda? Garuu aadaa keenyatti gaafa fayyadamnu hektaara hedduudha kan achi keessa jiru. Hundi isaatiyyuu yoo tumseef gaafa lafa ofii qotatan hunduu qotaaf namoota achi keessa jiru. Gaafa kan ofii facaafatan hunduu sanyii ofii irraa dhiseet hin facaasaaf. Gaafa hammatu namichi garuu qixxee isaanii oomisha gaarii argata. Kanaaf gaggeessummaa kennamu keessatti illee aadaa fi duudhaa uummata keenyaa keessa gaafa maknee hojjennu hojiin nu milkaa'aa jira malee isuma saayinsii qofaan gaafa itti beeknee gogaadha jechuudha. Waan ajaa'iba! Guddaa tokko galatoomi. Daarektarri kiyya mijuun kun bara 2017 fi 2016 naan jechaa nuti waa kana jalqabnu daawwattoonni keenya immoo ammas sirba tokko affeerreenii istiidiyoo keessaa boqotanii walitti adeemna. Turtii bareedaa. Ya pole ko darga
warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanoolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin kabajamoo bulchaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabuu Waaqoo waliin taasise kanaan hin goolabamne. Torban qabxilee babbareedoo itti daballee walitti deemna. Haga torbanii horaa naa bulaa.